Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa bakka jirtetti nageenyi Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Nagaa kootti Waaqayyo na galatu. Guyyaa har'aa kana Adobe Photoshop akkamitti bilbila keenya irratti fayyadamuu dandeenya kan jedhudha barnoonni qabadhee isiniif dhufe. Egaa namoonni baay'een mana suuraa deemtanii bilbila keessan utuu fayyadaminii mana kompiitaraa geessuudhaan suura kaatanii maallaqa keessan qisaasessuu irraa walaba taatanii bilbila keessan qofaa fayyadamuudhaanii footoo keessan edit gochuu akka itti dandeessan karaa salphaa isinitti agarsiisuudhaaf hin dhufe guyyaa har'aa kana. Namoonni baay'een YouTube irratti viidiyoo hojjechaa jirtu maaliif baddee kan jettanii na gaafattanii. Sababii ani YouTube irraa hojii YouTube dhiisee badeef sababoota tokkotu jiru. Isaanis namoonni gaafa viidiyoo maxxanfa'u baay'inaan viidiyoo hin daawwatanii. Inni lammaffaan immoo YouTube'n adabbii guddaan adabee ture. Adabbii sanas immoo sa'aatii fi monetaayiziin irraa kaasee ture. Isaan sanas deebisee bakka buusuudhaaf yeroo dheeraa natti fudhate. Isa booda hojiin asirratti hojjedhu ifaajii yookaas dadhabbii qofa waan ta'eef ani haga tokko amilee dhabeemanii dhiisee ture jechuudha. Haa ta'u kana booda viidiyoo hojjechuu ammaas ni fan hojjedha jedhee yaada yoo jaalala Waaqayyoo ta'e. Egaa namoonni kallattii adda addaa tumsaan jajjabeessaa turtan ammas tumsa keessaniif guddaa galatoomaan jedha. Namoonni haaraan gara chaanaalii kanaa reefuu dhuftan hordoftuuf sabiskiraayib godhadhaa. Laayikii koomentii gochuu hin dagatinaan isiniin jedha. Barnoota babbareedaa appilikeeshinoota adda addaa fi wantoota teekinooloojii wal qabatanii bilbila keenya irraa argachuu ni dandeessu yuutuubii keenya irraa jechuu kooti. Galatoomaa guddaa amma kallattii maan gara barnoota keenyaatti isin dabarsa. Kanaaf namoonni haaraa dhuftan maatii ta'uu hin dagatinaa, sheer gochuu hin dagatinaan isiniin jedha. Wal jajjabeessuun waanuma jirudha waan ta'eef jechuudha. Egaa jalqaba irratti pileestoorii keenya keessa deemneetu wantoota kana gadi buufachuu yaalla. Pileestoorii keenya keessa akkuma danneeni appilikeeshinii buufachuu hin dandeenyu maaliifi? Gaafa pileestoorii irra dannu wantoota nu gaafatu qaba pileestooriin mataansaa jechuudha. Innis iimeeliidhaan kireet akka goonuuf nu gaafata. Kanaaf iimeelii keessan keessaa tokko fayyadamuudhaan pileestoorii keessan banadhaa. Isa booda appilikeeshinii barbaaddan illee gad buufachuu dandeessu jechuudha. Namoonni reefuu gara chaanaalii dhuftanii appilikeeshinii buufachuuf rakkattan namootarraa appilikeeshinii dabarfachuudhaaf namoonni dhamaatanii iimeelii keessan erga pileestoorii irratti galchitanii booda appilikeeshinii barbaaddan buufachuu dandeessu waan ta'eef jechuudha. Isa booda pileestoorii keessan irratti Adobe Photoshop jettanii barreessitu jechuudha. Gaafa akkas jettanii barreessitanii appilikeeshinii kana fakkaatutu isiniif dhufa. Isa booda ala kanaatiin isiniif hin dhufu. Jalqaba irratti wanta isin gaafatu qaba. Iimeeliidhaaf paaswoordii isin gaafata. Erga isa guuttanii dabartaniiti jechuudha. Akkaataa kanaan kan inni isiniif fidu. Erga isa guuttanii dabartanii booda suura isiniif baasa. Suura barbaaddan filachuudhaan keessa seentu. Haala kanaatiin keessa seentanii wanta edit gochuu barbaaddan edit gochuu dandeessu jechuudha. Amma fakkeenyaaf suurri kuni akkaataa kanaan turre duraanii suuraa akkas xiqqoo fuulli isaa ifuun turre jechuudha. Asuma irratti edit godhee akkaataa kanaatiin fuula isaa diimessee bareeche jechuudha. Gara jalqabaa deemee suuraa isa orijinaala yoo isitti agarsiise kunoo kana fakkaataa jechuudha. Kana fakkaata ture. Suura isa kanarraa gara isa kanaatti deebisee jechuudha. Isa kanas akkaataa kamitti akka isa kanatti deebisee walumaa wajjin kan ilaallu ta'a jechuudha. Isin amma xumuraatti viidiyoo koo utuu hin dabarsin dhaggeeffadhaa. Egaa xiqqoo ishee ofitti harkiseen jalqaba irratti adjustment kan jedhu jala kana jirti. Adjustment kan jedhu sanarraa al tokkoof tuqne. Isa booda jala kanarratti wantoota argaman irratti tuquudhaan irra deemnee ilaalla. Kun haala kanaatiin quba keenyaan gara fuulduraaf gara duubaatti harkisuudhaan bakka xiqqoo nutti bareedu irra kaawwachuudhaan quba keenyaan itti sirreessinaa jechuudha. Fakkeenyaaf bifa babbareedaa ta'e laayitiin isaa kamtu bareedaadha kan jedhu harkuma keenya irra oofne
Gararraa sanatti akkuma agartan lakkoofsaan nuuf lakkaa'aa deema. 0 irraa ka'ee negatiivii fi poozitiivii nu lakkaa'aa deemaa jechuudha. Inni kun immoo bileer jedhama jechuudha. Bileeriin kun yoo barbaaddan fuula keessan qofaarra geengoo kana kaa'uudhaan fakkeenyaaf haala kanaatiin erga irra keessanii booda wantoota geengoo sanaan ala jiran hundumaa gurraachessuu dandeessu yookaas bileer gochuu dandeessu. Kun akkuma argaa jirtan kana yoo barbaaddan immoo bakka kana qabuudhaan xiqqoo ishee harkistanii gadi butuu dandeessu jechuudha. Isa booda bakki kun baakgiraawundiidha. Baakgiraawundii isaa kana bifa barbaaddeetii jijjiiruu dandeessu. Yoo barbaaddan diimessuu, yoo barbaaddan gurraachessuu, yoo barbaaddan waan biraa fiddanii bakka buusuu ni dandeessu jechuudha. Isa booda kalarii kan jedhu jala kana jira. Kalarii kana keessaa gosa barbaaddan filattanii itti sirreeffachuu dandeessu jechuudha. Kun akkuma agartan isa silaarra xiqqoo bareedina agarsiisaa dhufaa jira jechuudha. Kanaaf yoo barbaaddan haga 100 guddisuu dandeessu, yoo barbaaddan haga 70-80 gara fuulduraatti guddisuu dandeessu jechuudha. Akkuma isin quba keessan sirreessaa deemtan kalariin isaa babbareedaa deemaa jechuudha. Yoo suura kana irraa kutuu barbaaddanis kun bakkuma kana crop kan jettu jirti. Erga isa xuxxanii booda bakka itti irraa kutuu barbaaddan irra quba keessan kaa'uudhaan irraa kutuu dandeessu jechuudha. Yoo barbaaddan gararraa kanatti bifa silkiitti deebisuu dandeessu, bifa kompiitaraatti deebisuu dandeessu, haala barbaaddeetti deebistanii kutuu dandeessu jechuudha. Yoo barbaaddanis immoo bakka isaa duraatti deebisuu dandeessu. Free size kan jedhu irra tuquudhaan jechuudha. Bakka isaa duraatti deeffachuu ni dandeessu jechuudha. Amma bakka isaa duraatti deebiseen jira. Akkuma agartan jala kanatti kan argitan kun naannessuudha. Fakkeenyaaf kan akkas galagalee jiru gara mirgaatti deebisuu ni danda'a jechuudha. Yoo barbaade immoo haala kanaatiin oliif gadi naannessuu ni danda'a jechuudha. Haala kanaatiin jechuudha. Wantoota qabiyyee baay'ee of keessaa qaba waan ta'eef. Wantoota kanatti fayyadamtanii bareechachuu dandeessu jechuudha suura keessanii haala babbareedaa ta'eetiin. Okay. Gara jalqabaatti deebi'een kunoo haala kanatti irra deemuudhaan ishiitti agarsiisa. Akkuma agartan ilaa kun bifa isaa silaarra baay'ee uffata koollee jijjiiree jira jechuudha. Uffata gosa kanarra gara isa kanaatti fuulli qolleessuma duukaa jijjiiramee jira jechuudha. Kunillee akkasuma yoo barbaaddan duukaa jijjiiramee jira jechuudha. Haala kanaatiin. Kana kunillee guutummaa guutuutti uffati koo jijjiiramee jira jechuudha. Fuulli koollee duukaa jijjiiramee jira. Haala kanaatiin bilbila keessan qofa fayyadamuudhaan wantoota baay'ee qabiyyee baay'ee of keessaa qaba. Keessa deemtanii keessa filattanii bakka barbaaddan irra kaawwattanii gaafa xumurtan gararraa kana mallattoon daawunloodii yookaas mallattoon bilbila keenya irratti ittiin buufnu mallattoon aploodii waan jirtuuf isarra tuquudhaan bilbila keessan irratti seef godhattu jechuudha. Isa booda yoo barbaaddan Facebook irratti yoo barbaaddan bakka barbaaddeetti fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Kunoosmoos ofitti harkisee gaafan ilaalu walli qoxiraatiin isaa baay'ee bareedaadha. Haala kanaatiin bareechina hojjechuu dandeenya. Barnoota biraatiin hanga walitti deebinutti